Kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenya wajjin kutaa tokkoffaa keenya waa'ee gaalaksii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Amma immoo itti aansuudhaan qaamolee gaalaaksota gara alatti argaman isiniif dhiyeessina. Qaamolee gaalaksii gara alatti argaman haa turuuti kutaan qarqara diiskii isaa mul'atuutiin alatti argamanii duwwaa miti. Isaanis maatariiwwan adda addaa of keessatti kan qabanidha. Maatariiwwan kana keessaa immoo harki caalaan dark maateriidha. Dark maateriin hawaan keenya harki 84 maatarii gurraachaan kan guutamedha. Haa ta'uyyuu malee amma yoonatti saayintistoonni waa'ee qaama hawaa keenyaa hamma guddaan guutee jiru kana beekuu hin dandeenye. Jiraachuun qaamolee kanaas kan beekamu dhiibbaa isaan urjiilee gaalaksii isaanii keessatti sochii taasisan irratti taasisanii akkaataa gaalaaksonni walii isaanii wal harkisanii fi akkaataa maataroonni hawaa keenya keessatti wal qabatan irraa ka'uun. Haa ta'uyyuu malee jiraachuun dark maatarii kan beekame bara 1970 astiroonomeerii Veeraa Ruubiin jedhamuuni. Qaamni sadarkaa lammaffaa irratti gaalaaksii gara alaatti baay'inaan argamu immoo gaasii ho'aadha. Innis guddinni tempireechara isaa fi baay'inni argamsa isaa baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Inni itti aanuun sadarkaa sadaffaa qabate immoo gaasii duumessaawaa gaas cloud'dha. Kunis ariitii guddaa maataroota kan biroo gaalaaksota keessatti argaman hunda caalaa kan qabudha. Urjiilee hawaa keenya keessatti gaalaaksota miiliyoonatti lakkaa'amantu argama. Gaalaaksonni kunneenis urjiilee biiliyoonota kan of keessaa qabanidha. Urjiilee boca hangaa fi halluu garaagaraa haa qabatan iyyuu malee amaloota walii qooddatan lama qabu. Isaanis hundi isaanii kan ifa gadhiisanii fi ho'a kan maddisiisan ta'uu isaaniidha. Marsaa jireenya urjiilee tokkoo jedhamee kan eegalan bifa gaasotaa fi dhukkee neebulaa jedhamu. Sababa humna giraavitiidhaanis neebulaan kan akka diigaman taasifamu. Akkasumas akkuma paartikiloonni saffisaan sochii taasisan tempireecharri isaanii kan dabalu ta'a. Sadarkaa urjii kanaas pirootostarii jedhama. Kana malees yeroo tempireecharri dabalu niwukilaasiin haayidroojiinii niwukilaasii hiiliyeemii uumuudhaaf walitti hidhama. Adeemsi kun immoo babal'achuu niwukilaasii jedhamuun beekama. Yeroo kanattis babal'achuun niwukilarii anniisaa hedduu waan gadhiisuuf urjiilee akka yeroo dheeraadhaaf keessa akka turan taasisa. Yoo urjiileen kun hamma aduu wajjin wal fakkaataa ta'e qabaate sadarkaa wal fakkaatuun haayidroojiiniin urjii kanaa keessatti argamu dhumuu jalqaba. Yeroo kanas humni giraavitii gara keessatti taasifamu irra guddaa humna gara alatti taasisu ta'a. Kun immoo diigamiinsa urjiilee gara keessatti taasifamuuf sababa ta'a. Akkasumas diigamiinsi urjiilee kun tempireecharri akka dabalu godha. Yeroo kana immoo niwukilaasiin hiiliyeemii elementoota ulfaatoo ta'an uumuuf wal qabatu. Itti aansuunis urjiileen kun babal'achuu jalqabu reed giyaant uumu. Sadarkaa ta'ettis reed giyaant kun hiiliyeemii baqsuu gochuu dhaaba. Kanatti aansuun immoo urjiileen hammi isaanii hir'achuudhaan yookaan shrink gochuun white dwarf uumu. White dwarfiin kunis yeroo dheeraaf walitti makamuu fusion gochuu waan hin dandeenye suuta suutaan qorruudhaan dhumarratti anniisaa gadhiisuu yeroodhaaf black dwarfitti jijjiirama. Kunis kan hojjetu akkuma kana beeksisuuf yaaletti urjiileen hamma aduu qabanii fi urjiileen hamma aduu ol qabaniif immoo urjiileen hamma aduu qabdu wajjin wal fakkaatu qaba. Yeroo babal'ataa red giant uumu. Urjiileen hamma aduu ol qaban immoo red supergiant uumu. Kanatti aansuunis niwukilaasiin hiiliyeemii elementoota ulfaatoo heevii uumuuf wal qabatu. Haa ta'u malee sadarkaa kanatti babal'achuu niwukilaasii elementoota iron caalaa ulfaatoo ta'an uumuu waan hin dandeenye. Super red giantiin kun bal'ina niwukilaasii isaa dhaabuudhaan urjiilee kunneen akka dhawanii fi dho'iinsi supernoovaa jedhamu akka uumamu taasisu. Tempireecharri supernoovaas guddaa waan ta'eef elementoota iron caalaa ulfaatoo ta'an uumuu jalqabu. Akkasumas yeroo supernoovaan kun dho'u elementoonni hawaa keessatti faca'u. Dhumarrattis dho'iinsi supernoovaa booda hafteen urjiilee kanaa urjiilee niwutiroonii
yookiin holqa gurraacha uumu. Yeroo itti aanu suppernoovaan maal akka ta'e isinitti ammas nagaan tura.